Hirriba gahaa quubsaa ta'e guyyaa guyyaan argachuun fayyaa xiinsammuu, sammuu fi qaama keenya birootiif murteessaa ta'us namootni haga 120 ta'an haalaan rafaan jiran. Sababni isaanii baay'ee ta'us maloota yookaan ogummaa ittiin hirriba gahaa quubsaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argatan fayyadamuu dhabuun isa ijoodha. Viidiyoo gabaabduu kanaan maloota hirriba gahaa quubsaa ta'e idileen argachuuf nu gargaaran 10 isinitti hima. Ani Dr. Daawit Meelbaa Saayiktii wajjin hakiima yaala sammuutii. Kanneen chaanaalii keenyaaf keessummaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa. Namoota dhimmitaniifis ergaan keenya akka ga'u share godhaa. Egaa gara maloota kanaa ogummaalee kanaan deemin dura hirriba gahaa quubsaa jechuun maal jechuudha isa jedhu haa hiiknume. Namni ga'eessi tokko yookaan umriin isaa waggaa 18 hanga 60-65 kan jiru tokko hirriba gahaa yookaan quubsaa argate jechuudhaaf kanneen armaan gadii guutuu qaba. Idileedhaan guyyaa tokkotti hirriba halkanii sa'aatii 6 haga 8 argachuu qaba. Hirribni isaa kun yeroo hundumaa sammuudhaaf boqonnaa kan kennu, kan hin ciccinne, abjuu hamaadhaan kan hin guutamne ta'uu qaba. Ganama gaafa hirribaa ka'u miira quufuu, boqonnaa argachuu, tasgabbaa'uu kan isaaf kennu ta'uu qaba. Asirraa akkuma hubattan hirribni namaa gahaadha yookaan quubsaadha jedhamuudhaaf dheerinni hirriba sanaa, yeroon hirriba keessatti darbe, akkasumas kwaalitiin hirriba sanaa baay'ee murteessaadha. Hubadhaa idileedhaan sa'aatii 6 gadi rafuunis sa'aatii 8 ol rafuunis nama ga'eessa tokkoof fayyaa isaatiif gaarii miti. Bu'aaleen qorannoo garaagaraa akka agarsiisanitti hirribni ofii sa'aatii 8 ol dheerachuunis sa'aatii 6 gadi gabaabbachuunis fayyaa sammuu fi qaama biroo keenyaaf gaarii akka hin taane darbeeyyuu umurii namaa akka gabaabsuudha bu'aaleen qorannoo kun kan agarsiisan. Kanaaf hirribaan wal qabatee kaayyoon keenya hirriba halkanii sa'aatii 6 haga 8 idileen argachuu ta'uu qaba. Kana caaluus hin qabu, kana gadi ta'uus hin qabu. Egaa wantoota yookaan maloota hirribi keenya gahaa akka ta'u, yeroo hundumaa quubsaa akka ta'u nu taasisuuf nu gargaaran jedhee qabadhee dhufe 10 keessaa inni jalqabaa hirriba ofii sagantaa dhaabbataan deemsisuudha. Gaafa gara ciisicha keenyaa dhaqnu yeroo mara akka hirribni keenya battaluma nu qabu yoo barbaanne sammuu keenya shaakalchiisuutu nurra jiraata. Kana gochuudhaaf yeroo mara guyyaa ayyaanaa fi guyyaa sanbataa dabalatee sa'aatii wal fakkaataadhaan gara hirribaa deemuu, sa'aatii wal fakkaataadhaan hirribaa ka'uu sammuu keenya shaakalchiisuutu nurra jiraata. Sammuu dhala namaa haaressuuf hirribni halkanii kan sa'aatii 4 haga sa'aatii 11tti jiru filatamaadha. Kanaaf yeroo mara haga danda'ame hirriba ofii sa'aatii kanatti qajeelchuudha. Kana gochuun sammuun ofii salphaatti sa'aatii hirribaa fi sa'aatii dammaqinaa yookaan hirribaa ka'uu akka amaleeffatuuf haaluma kanaan hojii isaa akka hojjetu isa taasisa. Lammaffaan bakka ciisicha ofii mijeessuudha. Dhalli namaa umurii isaa keessaa 1/3 yookaan 30 hirriba keessatti kan dabarsu. Bakka yeroo isaa amma kanatti dabarsu xiyyeeffannoon qixeessuu mijeessuutu irra jiraata. Bakki ciisicha keenyaa xiyyeeffannoo olaanaan haala hirriba deeggaruun qixaa'uu qaba. Yeroo jennu yeroo mara qulqullaa'aa ta'utu irra jiraata. Qalamni mana hirribaa keenyaa, kutaa hirribaa keenyaa haala hirriba waamuun, hirriba simatuun kan faayame ta'utu irra jiraata. Kutaa rafiitii keenyaa yookaan siree keenyaa walqunnamtii saalaa fi hirriba qofaaf fayyadamuutu nurra jiraata. Siree ofirratti qo'achuun, bilbila haasa'uun, fiilmii ilaaluun sammuun keenya kamiin amaleeffachuun akka irra jiraatu, akka inni rakkatu isa taasisa. Kanaan gaafa isin naxxanii ciiftan hirriba fiduu rakkata. Kanaaf kutaa rafiitii ofii walqunnamtii saalaa fi hirriba qofaaf fayyadamuudhaan sammuun ofii gaafa gara sireetti lafa ciisichaa keessan dhaxxan akka inni hirriba yaadatu barsiisuudha. Gaafa ciisnu kutaa keenya guutummaatti dukkaneessuun, kallattii ifni jiru hundumaa balleessuun, cufuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana gochuun rakkisaa ta'e ija ofii huccuudhaan laaffisanii hidhuun gaariidha. Gaafa nuyi ciisnu kutaan keenya dukkana ta'uun hormoonii meelaatooniin jedhamu kan hirribni akka nutti dhufu taasisu, akka inni baay'inaan maddu taasisa. Kanaan akka hirriba keessa seennu, hirriba gaarii akka argannu nu gargaara jechuudha. Sadaffaan dhugaatii alkoolii dhiisuu. Alkooliin gaafa dhugan amala nama muuksiisuu, nama raffisuu qaba. Kanaaf namootni baay'een alkooliin hirribaaf gaarii akka ta'etti hubatu. Dhugaansaa garuu dafee nama raffisu malee hirribni halkan walakkaa booda akka namarraa badu, hirribni ofii akka ciccitu taasisa. Akkasumas dandeettii sammuu haaressuu hirribaa balleessuun namni hagam rafuyyuu gaafa dammaqu dadhabbiin akka itti dhaga'amu, akka duquqqaa'u isa taasisa. Kanaaf fayyaa hirriba ofii eeguudhaaf yoo danda'ame alkoolii tasa dhuguu dhiisuu, yoo dadhabame gaafa rafuuf ka'an alkoolii dhuguu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Afuraffaan si'eessitoota sammuu hir'isuu yookaan dhiisuu. Dhugaatiin akka shaayii, bunaa fi kokaa keemikaala kaaffeen jedhaman kan sammuu namaa haga sa'aatii 5 oliif si'eessuu danda'an of keessaa qabu. Kanaaf waaree booda shaayii, buna yookaan kokaa kollaa fudhachuun hirriba keenya halkanii waan jeequuf tarkaanfii irratti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Jimaa fi sijaaraa irratti illee murteessuun hirriba keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaan yaadachiiftuu hirribaa barsiifachuu. Gaafatuma waa hojjetaa jirru gidduutti kaanee
gara hafata keenyaa gara siree keenyaa dhaqnu sammuun keenya hojii sila hojjetaa turre irraa yaada isaa kaasuu rakkata. Nuyi rafuu barbaannee gara siree keenyaa dhaqnaa sammuun garuu ammayyuu hojiirra jira. Kan hambisuuf yeroo hundaa gara rafiitii dhaquu keenya dura daqiiqaa 30 haga sa'aatii tokko hojii hojjetaa jirru dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti amala sammuu keenya hirriba yaadachiisan amaleeffachuun sammuun akkaan biizii ture gaafa nuti gochoota amaleeffataman kana raawwannu kallattii isaa gara hirribaatti naannessa. Amaloota barsiifachuu qabnu keessaa muraasni ilkaan dhiqachuu, kadhannaa godhachuu, muuziqaa faarfannaa ta'uu danda'a, sirba ta'uu danda'a, kan hirriba deeggaruu banachuu, dhaggeeffachuu, akkasumas dubbisa qabiyyeensaa nama bashannansiisu kan yaada namaa biizii hin goone fuula 2-3 dubbisuu. Jaaffaan guyyaa rafuu dhiisuu. Akkan seensarratti ibsuuf yaaletti hirribni halkan keessaa sa'aatii 4 haga sa'aatii 11tti jiru hirriba sammuu namaaf haaromsa olaanaa kennuudha. Kanaaf hirribni keenya sa'aatii kana akka nu jalaan jeeqamneef yoo hojjetaa shiiftii taane malee guyyaa rafuu hin qabnu. Yoo rafuun nurra jiraates yoo dirqamnes daqiiqaa 30 ol dabarsuun nurra hin jiraatu. Torbaffaan sochii qaamaa amaleeffachuudha. Guyyaatti daqiiqaa 30 haga 60 kan ta'uuf sochii qaamaa gochuun fayyaa yookaan qulqullina hirriba keenyaa eeguuf hedduu murteessaadha. Ta'us sochiin qaamaa dandeettii sammuu keenyaa si'eessuu waan qabuuf sa'aatii hirriba keenyaarraa sa'aatii 2 haga 3 ta'e fageessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka jechuun utuu gara siree hin deemin sa'aatii 2-3 dura sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kun sammuu keenya dammaqsuudhaan hirriba keenya jeequu danda'a waan ta'eef. 8ffaan rafiitii dura waan soorannuuf xiyyeeffannoo kennuudha. Utuu nyaatiin rafuunis ta'e nyaata garaacha keenyatti ulfaatu sooratanii rafuun hirriba keenya jeequu danda'a. Kanaaf yeroo mara hirriba dura nyaata sasalphaa amaleeffachuun gaariidha. Aannan ho'aa dhuganii rafuunis hirriba namaaf gaarii akka ta'edha bu'aaleen qorannoo garaagaraa kan agarsiisan. 9ffaan yeroo iskiriinii irratti dabarsinu xiqqeessuu. Xiyyi ifaa, TV, kompiitara, bilbila harkaa fi kan kana fakkaatan irraa gara ija keenyaa dhufan sammuu keenya si'aa'aa taasisuu. Sammuun si'aa'e immoo rafuu ni rakkata. Kanaaf rafiitii keenya dura sa'aatii 2 haga 3 dursinee meeshaalee akka TV, kompiitaraa, moobaayilii harkaa fayyadamuu dhaabuun sammuu keenyaaf yerootti of tasgabbeessu kennaaf. Kanaan hirriba gaarii akka rafnu nu taasisaa jechuudha. 10ffaa amaloota badoo irraa of fageessuu. Al tokko tokko hirribni gaafa nu didu hirriba keenya fiduudhaaf amalootni nuyi agarsiisnu gochootni nuyi goonu tokko tokko daran hirribni keenya akka inni badu taasisu. Isaan keessaa kan jalqabaa lamman kan wal qabatanidha. Isaanis itoo hirribni nuun qabin gara rafiitii dhaquu fi hirriba malee daqiiqaa 20-30 sireerra turuudha. Namni hirribni isaa dhufnaan gara rafiitii dhaqee rafee daqiiqaa 20 gaditti hirriba keessa seenuu qaba. Sababuma qaamni keenya dadhabeef dadhabbiin nutti dhaga'ameef itoo hirribni keenya hin dhufin yoo gara rafiitii dhaqne daqiiqaa 20-30 oliif siree keenyarra gara gaggaluuf dirqamna. Kun yeroodhaaf yaaddoo hirriba dhabuu keessa nu galchuun daran hirribni keenya akka badu taasisa. Yeroo dheeraa keessa immoo sammuun keenya dammaqinaa fi sireerra ta'uu walitti hidhuun akka baratu taasisuun boris gaafa gara siree keenya dhannu sammuun keenya moodii dammaqinaarra akka of kaa'u taasisa. Kanaan hirribni keenya akka jeeqamu hirribi gaariitti akka nuun dhufne nu taasisa jechuudha. Kanaaf yeroo mara utuu hirribni keenya nuun qabin gara rafiitii dhaquu dhiisuu rafnee daqiiqaa 20-30 ol rafnee daqiiqaa 20-30 gidduutti hirribni nuun qabne taanaan siree keessaa baanee waan biraa hirriba keenya waamuu danda'u hojjechuu amaleeffachuu qabna jechuudha. Kan biraan namootni tokko tokko gaafa rafanii hirribi isaan diduu amma deddeebi'anii hagam akka hirribi isaan didde sa'aatii hagamii hirriba malee akka turan baruudhaaf deddeebiidhaan sa'aatii ilaalu. Kun daran sammuun keenya akka inni dammaqu gara hirribaa akka inni hin deemne waan isa taasisuuf carraan rafuu keenyaa daran hir'ataa deema. Kanaaf amala badaa kanarraas of fageessuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuun unumaayyuu rafuu dhiisuuf yookaan of dammaqsuuf yaaluun hirriba keenya dafee fiduu irratti bu'aa guddaa akka qabudha bu'aaleen qorannoo kan agarsiisan. Namoonni tokko tokko immoo hirribni gaafa isaan didu qaama ofii dadhabsiisuudhaaf hirribni isaanii akka dhufuuf gara sochii qaamaatti deemu. Kunis daran sammuu keenya akka inni dammaqu waan taasisuuf hirriba keenya daran fageessaa deema malee akka hirriba argannu nun taasisu. Kanaaf amala kanarraa of fageessuun fayyaa hirriba keenyaatiif qulqullina hirriba keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa malootni kun ogummaaleen fayyummaa hirribaa eeguuf nu gargaaran kun namoota rakkoo hirriba dhabuu qaban qofaaf miti hunda keenyaaf maloota nu gargaaranidha. Namootni rakkoo hirribaan wal qabatu garagaraa qabdan gara mana yaalaa dhaqxanii ogeessa fayyaa mariisisuudhaan wallaanamuutu sinirra jiraata. Tarii malootni kun rakkoo keessan kana furuu dhiisuu danda'u. Sababiin isaa malootni kun fayyaa hirriba keenyaa qulqullina hirriba keenyaa eeguudhaaf malee rakkoo hirribaa dhukkuba hirribaa wallaanuudhaaf nu gargaaran. Kanaaf namootni dhukkuba hirribaa qabdan yookaan rakkoo hirribaa wajjin wal qabate kan yeroo dheeraa qabdan
Rakkoon hirribaa keessan mallattoolee dhibee sammuu wajjiniin kan wal qabatu yoo ta'e akkasumas kurruuffii hirriba keessa hafuurri sincitee hirribaa ka'uu namootni qabdan ogeessa fayyaa mariisisutu sinirra jiraata. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa ergaa gaarii yookaan barnoota gaarii irraa argattaniitu jedheen amanaa.